jiruufi jireenya ilma namaa kana keessatti namni haleen akkam turteen beeyne arrakka jiru hubachuun isatti ulfaata. Haleerra dhaabbatteeti arrakee wal qixxeeffattee boruuf karoorfatta. Kanaaf jiruufi jireenya keessatti maaltu na dura dabre jettee hayyoota akkamiin na dura dabre jettee yoo xiinxalte atilleen hayyuu arraan tanaa taata. Hayyuu arraan tanaa ta'uudhaaf ammoo ati tattaafachuu maaltu halee turee beekuus si barbaachisa. Hayyoota gurguddaa nu dura dabraniitu jira. Kan arraan tana addunyaa tanarra hin jirre kan gochaa fi hojiileen isaanii addunyaa tanarra jirtu kan yoo isaan hordofne waa hedduu isaanirraa furanne qortoo bakka isaan itti dhaaban irraa nuti itti fufuu dandeenya jechuudha. Yoo ni waan si dura dabreen hordofne yeroo hundaa ati qortoo ta'e takka itti jalaa olee galta. Hoggaatis bakka takka geesse itti fufan qabdu jechuudha. Jireenya itti fufa qabuu fi muuxannoo walirraa dhaalamaa deemu harkachuudhaaf hayyoota si dura dabree hordofuun, hayyoota si dura dabree jala deemuun, hayyoota si dura dabree maal dalage jettee bu'aa bahii inni keessa dabre san hubachuun san qofa osoo hin ta'in jechaa fi gochoota inni dalage san jala deemtee isarraa waa fudhachuun ati akka nukreela samii keessa dhukka'utti addunyaa tana keessaa ol sochochiisa jechuudha. Nama jabaa addunyaan tun qabdu irraa si taasisa jechuudha. Hayaata jiruun arraan tana jiraannu tun muuxannoolee hayyoota nu dura dabranii qorachuutti haajamti. Hayyoon nu dura dabran bifa kamiin waa furan jennee beekuutti haajamti.